kabajamoo hordoftoota keenya nagaaf araarri waaqayyoo isiniif baay'atu jecha guyyaa irraa kana keessummaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kanarraa akka isin barattan abdii guddaa qabna. Gamanumaan akka nu hordoftan jaalala waaqayyoon isin afeerra. Maqaa keessaniif bakka dhaloota keessanii dhaggeeffattoota keenyaaf hirtanii wal barra. Tole fayyaa ta'aa waaqayyo isin haa eebbisu. Kanumaafuu akka itti nawaamu keessanii guddaa isin galateeffadha. Ani maqaan koo Luba Iddoo Saadabaan jedhama. Iddoon dhaloota kootii abbaa koo utuun hin gaafatin du'anii anaa hirmatti hin dhaladheen jedhee yaada garuu akka inni dhagayetti iddoo biraatti dhaladheen sababii waldaatiif aayilatti dabarre malee aayira waal goddoo jedhamutti sababiin utuun of hin beekin dhufee achumatti hin dhaladheen jedhama aayira waal godhu iddoon dhaloota koo. Maqaan koo Luba Iddoo Saadabaatii kanaadha. Tolee Luba Iddoosaa bara kamiin gooftaa fudhattanii akkamitti gooftaa fudhattamme? Akka itti gooftaa fudhadhe gooftaa almatu na fudhate fakkaata malee ani beekeen fudhanne gaafa sana sababiin isaa warri keenya qaalluu sagadu. Qaalluun immoo obboleettii koo qaalluu taasisuudhaaf ka'ee akka inni dhagayetti warri keenya akka dubbatanitti kana booddee waldaa tokkichatu teekii keessatti ijaaramee jira jedhanii ana dalga baataniiti jedhu obboleettii koo qaalluu baqaa waldaa barbaachaa gombisaa hidhanii mana hiddaan xaxanii hidhanii adeemsa guyyaa tokkoo deemanii lafa waldaan jirutti galan warri keenya. Akka dhaqaniin achuma waldaatti amananii qaallummaan irraa sokkee waldaa maqaa Yesuus teekiitti kiristinnaa ka'ee jechuudha. Tolee Luba Iddoosaa baay'ee isin galateeffannaa. Bara kam luba taatan mee? Bara kam luba taatan akkamitti immoo luba taatan? Barri luba ta'ellee Hidaar 8/1969 luba ta'e garuu attamitti isa jedhu seenaan isaa jalqaba xinnoo jira. Kutaa lammaffaa utuun baruutanii abbaan koo na barsiisuu didee jennaan mana tamaarisnaan kaffalanii mana barumsaas dhaqinaan hin jedhanii na dhowwanii ammucaa 12ffaadha utuu dubbannu hafeen ol eddame amma akka waliin gataati maleessa kana booda an tamaariin barbaada ijoollee baay'een karaa mana keenya bukkee yaa'anii mana barumsaa dhagu ani immoo dhaqeen baran jedhaa babbaan immoo ati mucaa dhumaatii na gargaartaa ani dulloomeeraa hin barattu jedhee na dhowwee. Kana booddee gaaf tokko utuun karaa deemuu iddoo tokko ga'eetanii qees dafaan immoo jaalladha. Qees dafaa akka itti jaalladhu baay'ee jaallatee waaqayyo biraa dhufeensi amalee isaa adda biraa miti. Kana booda utuun deemuu ni karaarra utuun deemuu yaa waaqayyoo amma tumati na tamaarsifatte utuuti na barsiifatte. Alluu akkuma qees dafaa kanan qeessisii ta'amiin jedhee. Akkasitti jedhee jennaan akka naqeen mana tamaariitti na waamanii akkumatti baradhuu naan jedhan. Amma gatimaa tamaarii kaffaluu naquu akkamatti barachuu jalqabee. Egaa barumsa koo wanta baay'ee wallaansoon garaagaraa keessa jira ergan torbaffaa ga'ee waldaan dhumti waalgoo. Qeesii maannoo abbaa wangeelaa taataa jedhanii na waamman. Mana tamaarii dhaqee macaafa qulqulluu bariitee wangeela lallabeedhan. Anammayyuu isheen gaaficha jedhe nan yaada ishee waaqayyo siifan qeesii ta'a jedheen ta'een ta'u ta'een beeku garuu ani sana yaada waan ta'eef amma 8ffaa fixuutti hin ta'u jedhe. Tole. 8ffaa ergan ga'e egaa nammaa mana tamaariitti nan erganii abbaa fi mammaa duwwaadha. Nama kutaa lamarraa kutaa 8ffaa dhuftanii. Kana booddee wanta lafa naqu hin jiru wanta barsiisaan ta'e. Masarata timirtii isa jedhan durii tokko. Okay, manuma barumsaa idilee jechuudha. Idileedha maandilee masarata timirtii hundee beekumsaa jedhama maqaan isuustu qaba dur. Waldaatu iddoo garaagaraatti nama qopheessee. Barumsuma amantii jechaadha? Barumsa amantii miti. Tamaariidhuma tamaarsisu. Okay. Kana booddee barsiisuun naqee waa lamta barii bara kooroonaa.
Barsiisuu dhaqee jennaanii ani mucaadhaa. Ijoollee warri dhuftee sammuu koo giggee ana caccaaltii. Akkuma isaatti tamaarsisuuttan ka'ee buujaleen baasaa fi dhandhanni qaala gattan keessaa uffata isaanii qulqulluu ta'ee ijoollee lama sadiitu argadhe. Sadan kun gaafa torbanii miilli ishee qajeelee buujalee millaachiidhaan fuudhee qonyonyaa isaa hundumaa irraa xaragee lafa kaa'aa beekeen hin barsiisu. Sababiin isaa maaliif yoo jette mana tamaarii attamitti akka barsiisaaf wanta hin bariin qabu. 8ffaadhaa reefuun bahe. Mana tamaarii akka ijoollee barsiisidhaan wanta hin barsiisu dhabeen isuma kanatti ka'e. Ijoollee irraa muujalee irraa fa'aa baasuuf jalqabdan jechuudha. Hammina mana jaallate duuba ga'ee duuba na ga'ee yommuuma sana eegaan biyya sana keessa birdilibsi dirree dawaa durii adii tokko jira. Amma hin jiru. Isa tuuleen caakkaa keessa deemee saloofi namaa gochuu deema. Namootumaaf jechuudha. Namootaaf gadiin isaa osoo kadhannaa mandaraa nan godhaa. Nan lallabaa. Achumatti an jalqabe garuu qeetti lallabni. Yuutumaan jedhu egaa amma achi ji'a lama walakkaa taa'ee warra keenyan argee galee gabaa keessatti nam tokko na argee kan fardaan barbaadan maaliin arguudha lafoo arguudha. Ennaan egaa maali kanumaa jennaan biirootti godhee ennaan biiroodhaan na waraqata tokkotti kenne xalaanaatti kennanii keessi ta'uun barbaaddaadha. Yoo sin ta'eettan nan ta'an jedheen. Garuu ani isa gaaficha nan yaadama. Isa yeroo bara daa'imummaa. Waaqaaf isan jedhin waan yaadame ta'uuf hin barbaada. Siin ta'an jedheen. Namatti tola dhugaa. Siin ta'an jedheen kanaaf iyyuu nan yaada. Ennaan ta'een nan ta'an jedhe. Kana booddee mana barumsaa Hidaar keessa najjoodhannee Hidaar gara dhumaatti muudhannee nama baay'ee nama gara nama 7 ta'an nuyi keessummaadhumaaf kannan. Egaa sababii ani kana fuula duraa qabuu fi wanti hin irraanfanne wanti Waaqayyo keessa na dabarse tokko achitti qoramsa nami keessa darbee keessa hin dandeenye ta'uu hin dandeenye tokko na qaba. Wantoota baay'eedha lakkaa'uu hin danda'u. Hamma kana hundumaa keessan darbe. Homtuu natti hin buune. Hinumaan dhaqee gaafa najjoon qusii hinumaan tamaaree hinumaan darbee mana tamaarii dooloogitti erganii waggaa 4 baree achi deebee zamacha idigat bahi biratti isa jedhan isa dargiin jedhee jalqabaa isaaniin haaruu dhaqee 67 1967 Bara 1967. Kana booddee egaa achi utuu ni hojjedhu 19 Hidaar 8 1968 boojjitti qeesii taane. Akka ittiin luba taane kun akka kanatti hojjechuu jalqabne. Tole lubi iddoo isaatti hojii eessatti baratan? Addis Ababaatti baratan. Okay, baay'ee namatti tola. Achitti baratan. Baay'ee namatti tola. Egaa Ingiliziin badaanu goote? Achumatti baranne garuu waan ofii yoo ta'u. Namatti tola dhugaa baay'ee. Mee lubni iddoo isaanii waldoota meeqa ijaaranii? Waldoota meeqa akka ta'e illee sirriitti beekuu hin danda'u. Deengada hamma 27tti lakkaa'een isa kan dadhabe. Egaa keessan jiraadha malee natu ijaaree miti. Mana ijaaree jiru waldaa ijaaree namaan jechuurra waldoota meeqatti ijaarame namaan jechuu wayyaa fakkaata malee kan ijaaru Waaqayyo. Haa ta'uyyuu malee hojii isaa keessaan qaba. Qindeessuusaa, wangeela lallabuusaa, namoota jajjabeessuusaa, dargaggoota jajjabeessuusaa keessaan qaba. Akka kanattiin gara 25 oliiti hammin yaadadhu. Iddoo isaan waldaa meeqa keessaa hojjetan? Waldaa meeqa keessaa? Inni kun baay'ee. Isa akka hin danda'u amma battala. Sababiin isaa haaruu keessa hojjeteera. Gimbii keessa guutummaa gimbii kana hundumaa keessaa kan hin naqin jiru. Najjoo boojjiin kifilii gimbii kan jedhame hundumaa dhaga'eera. Si'a kaanii akka saba kanaatitti hojjette. Si'a kaanii akka hojii dargaggootaa kutaatti hojjette. Hojii dargaggootaa kutaatti isa jedhamu yommuu ittiin hojjette sabakaa dongoroo, sabakaa hoomaa, sabakaa haaruu, sabakaa dongoroo, sabakaa jaarsoo daalattii isaan kana keessa kan jiran waldoota hundumaa kan hin naqin jiru. Waldoota hedduu deemtanii jechuudha. Iddoo baay'ee deemee. Tole mee egaa seenaan keessanii hunda miti kan nuuni
haasaa isiniin jennu seenaa baay'ee qabdu. Yeroo koreeraa sana mee maaltu ta'e maaltu isin mudate? Inni waan dinqiidha. Waan nama ajaa'ibu. Aniif ijoollee wal qixxaannaan jedhe isaan na caccaalu baay'ee isaanii. Ijoollee xixinnoonis jirti. Barsiisaa isaa jaarsoo qarsaa sana malee barsiisaan hin jiru jedhanii mana tamaarii mootummaatii gara kootti lagashan. Ji'a tokko keessatti ijoollee 70 taate. Ilaali egaa beekeen barsiisuu amma kana nanni qaa wayyaan miisha buujaleen baasaa nami isa kana jaallatee achi annatti deebiseeraa kana irratti koleeraan dhufe. Koleeraan kun immoo garaa nama kaasaa dafaa kittibaatii fudhadhaa jedhan. Lafi dhaqanii kittibaatii fudhatan immoo alamtafarii magaalaa alamtafariiti. Lafa isin jirtan irraa fagoodha. Lafa hin jiru irraa sa'aatii tokko walakkaadha. Akka adeemsa ijoolleetti immoo keenyaatti immoo sa'aatii 2. Utuu waan nyaatin immoo kattabatu jedhan. Ijoollee kanaanis anisoo astamaariidha mala baashite deenga nama guuree ka'ee utuu ishee waan nyaatiin ishee wallaaltu ofiinuu deemuu hin dandeenye wallaaltu mana manaan bira dhufte hunduma ishee tarree gasheen nama tokkoon na gargaaraa hin jenne caarii fudhadhee tan bukkee bu'eenii tarree gashee ka'e. Kittibaatii bu'ee fudhachiisu. Yommuu naqu egaa sida sitti meedhaan ijoollee sana wajjin waliin caaluun jedhee inni kittibaatii kennu kun hammasii gadi gaha. Yommuu na ilaalu ani sama ijoolleeti. Dubbiin fudhatamuu didi. Fuudhii deeman maddanaa jedhe. Ijoollee isin geessitan ishee. Innaan bo'aa achi jedhee. Ilmaan bo'ee ilmaan buusan hiikkisee bo'aa achi karattee hodhuun deebi'u. Namichi tokko natti dhufe maal taate jennaan kun akkasii kanaaf fidee jennaanii na ari'een akkamuu jennaan aanaatti dhiqee iyyadhu jedhe. Jennaan attamittan iyyadhaan jedhe shilingii 3 immoo qaba. Jennaan shilingii 2 caabsiftaa jedhe. Shilingii 2 dhaqee waraqata xaafadhee maashin kaarboonii bitee waraqata luukii bitee namicha tokko xaafifadheen lafa isaa immoo isa lafi aanaa sun jedhee waradaa jedhu yommuu sana egaa namichi lafa waradaa sanatti hangeeffadheetti kenna. Yoona kana waraqata harkaa fuudhee namicha hakiimiitti hin hime fakkaata. Sa'aatii booddee dhaqee naan jedhe. Guyyaa kana waan nyaannu hin qabnu ijoolleen laabboofte anuu laabba'e. Ganama waan nyaatiin kaanii hubadhu. Kana booddee waan an godha beena gadaa muka 2 bitanne. Nama 78 taanee humnaan 78 guutuu ta'een beeku nyaattee hin beeku dhiisee hin beeku. Hundumti keessan. Humnuma tokko kukkutannee hidhannee kaatiftee jala cishee. Taphaan jedhee hin rafne guyyaa amma jarri hojiitti deebi'e. Amma immoo yommuu waarii booddee murtiin hojiitti deebi'u namicha mannaadhi achuu dhaabadde mataa qabadde boo'u. Yeroo lammaffaa ammas isin ari'e. Yeroo lammaffaa ammas nadidee na boo'uchisuutti gahe. Erga jarri arganiiti ammas isin ari'ee jechuudha. Tolee. Lakkina kan laftee deebiidha isaan bira dhagee. Hin dhagee jechuudha. Maal hin gahe kaayyaatti. Maal waan isin kasasuu miti nani maddee achi ta'a laata ni maddee maal wadiraa jedheen. Takkana didee isa mataa qabadhee hiikkisee boo'u kana garaa jibbe fakkaata. Nu kattabee nu gashi. Ijoollee wajjin halkan sa'aatii tokkotti hangate manatti. Kun egaa qormaata guddaan ergasii yommuu yaadu waan guddaa tokko keessa nagashi. Isa duwwaa dhaare. Garaa nama kaasaa jedhan. Koleeraan. Koleerichi. Yooma kattabatan iyyuu numtu garaa nama kaasaa. Ani immoo mana namaan jiru. Yoo garaan kaasaan na qabate mittaan ta'a yaa waaqayyo maal attaman godhe. Amma oduu garaan na kaasuun an jalqabin biyyatti galee gaasaa gidduudhaan manatti galeen guyyaa lamaan tokko manatti ilaalladhee deebi'ee dhaqee kana malee egaanii jireenyaan wanti tokko wanti himuu hin dandeenye wanti itti nama qoran jiru qormaata hundumaan himan baay'ee jira. Hunduma isaanii manuma qoramuu keessa darbu garuu waaqayyo keessa na dabarseera. Barri sun bara salphaa miti. Tolee mee namicha kittibaata kennu san maaliif akka isin dhorke isinitti naasofne? Inni wala dubbate walii walti jira. Ijoolleetti hojii wal fakkaata. Ijoollee wajjin wal qixxaatan wal fakkaata. Barsiisaadhaan ani jenne.
Tokkoffaan mootummaan nan qaxxar. Mhm. Waldaan na erga. Mhm. Waraqata ittiin barsiisaa ta'e hin qabu. Mhm. Ijoollee wajjin naqanii ijoollee. Baay'ee nama dhiba dhugaa. Tole sila waa'ee barnoota tiyooloojiidhaaf yeroo Finfinnee adeemtanii waa'ee faranjii kaaftanii turtan. Weestii achirratti. Waa'ee faranjii nan kaasee fi Eeyyee. amma mana barumsaa salgaffaadhaan ni duri. Baay'een keenya. Afaan Ingiliffaan beeknu badaadha. Amaariffaan caccabaadha. Yoo ta'e iyyuu Amaariffaa nu wayya ture. Amma Ingiliffaa yommuu barsiisan achi ka'ee barsiisu maal haasaa jennee maja keessa ilaalla malee wanti nu galu jiru. Irraa jalaan jenna malee yookaan immoo caafamee fi macaafa fa'aa yommutti dubbannu yookaan immoo wanta qabanne yommutti dubbannee ittiin hojjechuu dandeenya malee barsiisonni isaanii caafii marcumaarra dana taa'u. Achi ta'aniiti waan masmara lama moo sadii caafa. Eegasii booddee taa'ee achi taa'ee katatatatatat jedhee waan tokko haasa'ee haasa'a. Hunduma keenya kan rakkatu egaa. Egaa isaatu nu rakkisee faranjoonni afaan Ingiliziitiin akkas godhan barsiisonni immoo Oromoon hin jiran. Dhaqnee waan gaafan. Namni Amaarinyaan barsiisuu hin jiru dhaqnee waan gaafan. Barsiisaa qeesii warra Ortodoksii tokko duwwaa jira. Inni immoo Ingiliffichaan dhaga'u. Isa kan isaatti barsiisa malee. Nama wajjin mari'annu hin qabu. Kanaaf yeroo jalqabaa sana akka jaamaaf duudaa taaneeti ittuma jalqabne garuu Waaqayyoo keessa dabarse. Baay'ee namatti tola. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Galanni isaa ta'u. Eeyyee mee hojii hafuuraa bara gooftaa fudhattan hojjetamuuf bara kan hojjetamaa jiru. Gaafa ilaaltanis akkamitti ilaaltu? Egaa inni kunillee cimaadha. Akka anaatti yommuu sana rivaayiviin jira. Sochiin hafuuraa yommuu sana iyyuu jira. Maaliifi waan xinnooti hin qabne waan yaraa isaatu nu hin guunne malee wanta akka raajii dubbachuu, wanta akka afaan haaraa dubbachuu, wanta akka kennaa Qorontoos keessatti dubbatame sanaa addaan baafannee beekuutu hin jiru malee almost hojichi hojjetamaa jira. Raajii dubbachuudhaaf yoo ta'e macaafa qulqulluudhaan raajii dubbachuu jalqabne. Fayyina namaatiif yoo ta'e seexanni bahuudhaaf yoo ta'e yemmuu nuyi asichi fuullee geenyu fuullee yommutti geenyu kunoo nufi namichi tokko nuun jettee iyyutti kaati. Galata Waaqayyoo ta'u. Namichi tokko kunoo si'a tokko iddoo tokko dhaqee namichi fokkiftuun gabaabduun tokko achi as deemaa jirti. Egaa amma kuni nurra jira ayyaanni. Galata Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Namootatu guutuu miti yookaan ayyaana qaban jedha malee bara sana namoonni hundumtuu ayyaana qabu warri wangeelaa lallaban. Humnaanis haa ta'u jaalalaanis haa ta'u humni isaan keessa jiru waama tokko hojjeta. Jannummaa qabu, ija jabina qabu, hin sodaatan, hin baqatan, miillaan adeemu, halkan mana namaa bulu, faarfataa bulu taa'aan bulan, kadhataa bulu taa'aan bulan. Nyaata itti tolee miti. Tarii jabana kana amma namni nyaata itti tolu malee agabuu bulee hojjeta jechuun ulfaataa. An keessota keessa bara sana nama guyyaa sadii agabuu bulee beeka. Nama agabuu bulee beeka. Guyyaa sadii. Akka itti hojjetu adeemsaan adeematti dhufu har'a adeemi jedhee boriin dhiisan. Mana dhabu. Akkasi nama akka ammasii namoonni baay'een manatti waaman duwwaa miti. Ammasii akkasi namni xinnoo ishee fooyya'ennaan an hojiidhaaf addaa jira goddaa jedha malee achiin dhufa namni namaan jiraate beeku. Garaagarummaa qaba. Keessumatti immoo waldaan makaana Yesuus waldaan keenya immoo waldaan makaana Yesuus immoo Luuteraawiyaan jedhamti mitiire. Kan Luuteraawiyanii kana fakkaataan jiru amma yeroo kana. Yommuu sanaa kan Luuteraawiyaniiti. Luuteraan kan jedhu Luuteraawiyaan mataan akka isaatti jedhu. Fakkeenya macaafa qulqulluu sadii dubbifamanii gaafa san baruu guddaa dhageessee beekte garuu sadiin kun dura attamitti dhufe yoo jette macaafi sa'aatii sadiitti jalqabaa macaafi iddoo isaa dubbifamaa iddoo hundumaa Itoophiyaa keessa kan jiru makana Yesuustu si'a tokkicha dubbisaa si'a tokkicha qulqulluu jedhaa si'a tokkicha kadhataa jechuudha miikansa amma kun hin jiru
Namni lallabu tokko yoo barbaadde nan lallaba jennaani isa Waaqayyo natti mul'iseettee satiksi waldaan kiristaanaa kenne dhiiftee ofii keetii lallabda. Akka itti lallaba garaagarummaa qabu kun garaagarummaa qaba. Kanaaf hojiin hafuuraa amma ho'aa fakkaata malee yommus baay'ee ho'aadha. Maaliif namoonni kun sodaatiin lallabu? Daanyaas hin sodaatan, du'as hin sodaatan. Barsiisaan keenya warri jalqabaa keessa faanis akkasuma. Hin sodaatan daanyaa. Warri isaa itti aananis hin sodaatan. Inuma lallabu. Ammas saanaan hin sodaatu jedhee miti waa'ee isaan haasawan. Hin sodaatuuf hin sodaatanii abbabbaan beekas. Garuu hin deemu gadi hin taa'an. Lafa wangeelli lallabamee kottu tsalotiin sii godhaa jedhu duwwaa miti dhufeen manni keessa dhaqeen tsalotii godhaa. Ofii isaatiiyyuu gaafataa jedhu. Ofii isaatiiyyuu dhaqee tsalotii godha. Nus yommuu kan keenya keessa akka yeroo baay'ee hojjetteera. Kanaaf isammaaf saduu addamitti ilaaltu lachuu keessatti garuu Waaqayyo hojjeta. Waaqayyo iddoon malachuutti hojjeta. Bara kamuun hojjeta. Inni Waaqayyo mangederamu. Nami garuu akkaataa hojii fooyyeffatee gegedderatee akka itti hojjetee akka itti toshee akka itti hojjete qaqqajeeshataa jira. Inni kun immoo ka'umsa waldaa keenyaa isa ganamaa xinnoo ishee geddareera. Iddoo tokko tokkotu eegaa jira malee iddoo tokko tokko haala isaa isan fakkaatu. Sagantaan eessin maal goona kan jedhamu jechuuf jalqaban jiru. Garuu barbaasa keessi. Keessis barbaachisaadha. Wangeelaawwan barbaachisaadha. Jaasolii waldaa barbaachisaadha. Daakuniin barbaachisaadha. Wanti macaafa qulqulluu irra jiru manni waldaa kiristaanaatiif barbaachisaadha. Kanaafiti garaagarummaa hin qabu jechuun hin dandeenyu. Garaagarummaa qaba. Garuu wangeelli garaagarummaa hin qabu. Waaqayyo isuma sana. Humni isuma sana. Humni Waaqayyo isuma sana. Kanaadha. Baay'ee namatti tola. Lubni iddoo isaan yeroo daa'imummaa isaanii faarfataa turaniiru. Maaliif tun faarfatiin guddaadhaa miti? Ani waldaanuma keessatti qoddiroorra taa'een jalqabe. Faarfachuu jechuun? Faarfachuuyyuu. Qoddiroonu abuu fuula dura waldaa achirra teenya ijoollee mucoolii wajjinii mucooliidhaa. Lafa keessa lafaan taa'u fuula duran taa'an. Waldaa keessa jechuudha. Waldaa keessa jechuudha. Waldaa keessa yommuu mucaa ture keessa lafaan fuula duran taa'e keessa lafaa ishee keessa ilaalan. Yoo isaan hin qaddasu ta'e immoo achi ol galagalee gara isaatti galagalee ta'a. Nan jaalladha keessa kootu waa jira fakkaata hin beekan. San keessi ta'u jira ta'ee waan isaan beeku. Jaarsichuma laallu natti tole. Egaa erganii kutaa shanaffaa ga'e immoo faarfannaatti dabalamnee dargaggootaan ta'ee koree dargaggootaa keessan galee jiru. Koree dargaggootaa ta'een dargaggoota marra'aa ture. Wajjiniin deemnee faarfannee ayyaana wangeelaa jenna bara durii sanaa ayyaana wangeelaa kanaaf deemnaa nama biyyatti nabuu waldaa kudhanii oltu walitti yaa'aa. Lafa deemne sa'aatii 4 lafa deemne ijoollee durbaa guurreetii faarfannaadhaan. Waaqayyo kan nu gargaaru egaa akka ammaa kana rakkina baay'een qabu. Achitti sin qophoofnaa. Galgala tokko sin qophoofnaa. Dhugaa Waaqayyo nu eebbisee baay'ee nu jaallata fakkaata. Hima nuu qajeela wanti hundumsaa. Waa'een qulqullinaa garuu waa'een of eeggachuu garuu baay'ee cimaadha. Waaqayyumatu gadi bu'ee nu eegaa jira jechuudha malee makaan qabu. Kanaaf ijoolleen abbaa warri isaanii hinuma aman walitti amantiidhuma kanaan gad nutti dhiisu numatu fuudhee dhaqee fuudhee gala ijoollee durbaasii rakkoon tokkoon ta'u. Kanaaf faarfataan ture hojii dargaggootaas immoo hamma yeroo 8ffaa fixuutti hojii dargaggootaatti koree ta'een hojjetaa ture. Faarfataa turre. Tarii barumsaa mucooliin barsiisuun hin qaqqabne. Isaan dandeenye. Kanaadha. Tolee bara sana faarfattoonni yookaan namoonni waldaa kiristaanaa keessaa faarfannaadhaan saba Waaqayyoo tajaajilan kan bara ammaa kana wajjin wal bukkee qabdanii akkamitti ilaalu? Amma baay'ee ho'aadha. Amma baay'ee ho'aadha yommuu sana dibbee hin qabne. Kiraara iyyuu hin qabne. Irrumaa jalaan kiraarri dhiyoo
innumti han keenya jechuudha. Innumti aadaa keenyaa isa kan faranjichi kaa'aa. Isa akka akkordiyoonii, isa akka maqaa isaasintu beekasaa. Isa dhiisaa inni dhiyoodha. Isa durayyuu nuyyuu dibbeedhaa fi baseenqoo isa jedhan kanaan hin taphanne. Akkama sagalee na faarfanne. Hoo inni isaa amma caala. Maal amma nu taalu koo. Amma utaalanii burraaqanii faarfatu. Yommuu sana qat jennee dhaabannee faarfanne. Waan tokko hin miidhu. Yommuu sana amantoonnis immoo harka cabacabuu maaluun hin jiru. Yommuu nuuf hin waaqoon sinaa eebbisu nuun jedhu. Nu jaallatu baay'ee. Faarfannaa immoo gidduudhaan namnu hafuun hin danda'amu. Hin nannaan shaakallaa. Shaakala keenya shaakallu kanaa. Irraafuu yookaan laaffisuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Akka ittiin faarfannaa. Garaagarummaa maa dhabee baay'eetti garaagarummaa qabasa. Cimina garaa keessa waa qabbeeka malee. Isa waa qabbeeka malee. Kan ammaatu caalmaa waa jechuudha. Isa waa qabbeeka malee ho'iinni isaa yommuu laallu sammaa caala. Tole haa ta'u ishee gara duubaatti isin deebisa. Sila waa tokko jettanii turtanii durii jettanii tajaajilaanii ofii isaatiin dhufeessi tajaajiluu jedheeyyuu dhufaa jettan. Ammoo utuutti maxxaniyyuu gara kokottoo dabalee dhufu waan jedhu kaastee turtanii bara sana bara keessan jechuudha. Waldaan kiristaanaa akka kana miti. Gaafan jedhu iddoo qubaan lakkaa'amu jira waldaan kiristaanaa jechuudha. Hamma garuu iddoo jira waldaan kiristaanaa wangeelli iddoo hundaatti lallabamaa jira. Waldaa kiristaanaa bara ammaa kana hin guddatte moo hin bal'atte jennaan? Maali gaan bal'atte siin guddattes fakkaata? Sachuun wasa fakkaata? Garuu bal'inaaf baay'ee bal'ateera galata Waaqayyoo haa ta'u. Lafan ga'amin ga'ameera. Waaqayyoo akkuma dubbatetti Yesuus Kiristoos akkuma dubbatetti hamma daarii lafaatti adeemaa jennaan hamma danda'etti namni adeemaadhuma jira. Hin teenye iyyuu godhi. Durii inni duriin adeemnaa namni adeemaa nu jennu kuni galaan qaban. Waan argan nyaatanii bulu. Mana kiristaanaa buluu karaa fakkeenyaaf addana baatee iddoo tokko dhatta yoo ta'e iddoo gidduu kana lafa jedhatuuf addana gidduu amantootatu jira yoo ta'e si beekuu si bushuu bakka dhaquu keetiif baay'ee gammaduu salotii gootaaf waan ta'eefi akaayisa ta'u marqaasa ta'u wajjima nyaattee bultaa ati maaliif kana nyaatte jechuun hin jiru keessummaan nutti dhufanii cannaqamuun hin jiru. Ammas yana garuu cannaqamuun hin jiru. Keessummaan dhufe jechuun jira mitiire. Kanaaf dubbiinsa rakkisaadha. Wangeelli garuu sanas ta'u kanas ta'u akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos jedhu bal'ateera. Lafa guuteera. Hin guddate jechuun immoo egaa hin guddateen immoo garaasaaf amantiisaa abbabbaa beeka. Qulqullinaan jabeenya amantiitiin hojii isa amaarinyaa isa maggaabinnatin ispoortishiif isa jennu hojii gaarii namaa gochuudhaan jaalala namaatiin amanamummaadhaan hin guddateef hin guddachuusaa abbabbaa beeka waldicha beeka. Bal'ina isaa garuu argaa jirra. Isa sana immoo Waaqayyotu arga. Isa wanta beeku badaan qabu. Achi keessatti egaa kan xinnoo ishee yemmuu namni barumsi amma yeroo kana keessatti kan na rakkisu dur yemmuu nu barsiisanii warri barattoota taane ji'a sadii guyyaa hundumaa barre. Yemmuu 8ffaa argan ga'een bare. Guyyaa hundumaa ji'a sadii bare. Amma ergaa hojii jalqabne immoo taanaanis utuu hojiin jalqabe warri keenya kan baranii barumsuma kateekismoos isa barre sana waggaa sadii baru. Itti ariifatan baay'ee bisheessanii baru. Hamma waldaa isaanii beekatti hamma macaafa qulqulluu beekatti hamma lafa dhaabannaa isaanii beekatti baru. Ijoollee waggaa 15 gadi immoo yookaas namni waggaa 15 immoo barumsa kanaan baru. Umurii 15 gadi jechuudha. Amma si'ana dafee barsiisuu dhuguma ijoollees daftee guddatti waan isa wallaalle daftee nama waggaa 18 fakkaatti. Ishee waggaa 15 barsiisuu yoo laalle immoo warri amma ka'ee barate amma jedhee amma dhiisuus baay'eetu argamaa jira. Akkuma bal'ataa jiru sanatti amma jedhee amma warri dhiisu immoo
argamaa jiru. Amma yeroo kana waldaa keessatti namoota baay'een beeka utuu maqaa isaanii beeka ta'e kan qurbaana fudhatee utuu ittiin deebiin achumaan hafu. Baratee jechuudha. Maaliif dafamee hojjetame. Isa durri waggaa 3 barruuti amma ji'a 6 barsiisu. Ji'i 6 immoo torban keessatti isa tokko. Torban keessatti tokko immoo sa'aatii 2 yookaan tokko walakkaa isheen torban keessa. Hammi kuni hundee amantii namaa jabeessu jennee yaadna nu egaa akka nuyi dur barreetti naa wayyanaa bilchinaaf jechuudha. Bilchinaafi Guddinaafi kanammaarra guddinaafi dafee fudhatee dafee sagaddiisu wayyu. Isa bishaatee fudhatu caalaa gaarii. Tolee haa ta'u ishee mee lubni iddoo isaanii adeemsa tajaajilaa keessatti mudannoo isaanii irraanfanne maalidha? Waan baay'ee irraanfadhu. Meesii tokko lama dhaggeeffattoota keenyaaf fakkeenya ta'a irraa baratu kan jettani. Mee mudannoo tajaajila keessatti isin mudatee isin quunnamee jiru? Mudannoon kunillee jira. Ishee jalqabaa tokko wanti ani qaafu mana barumsaati galeeni waayyuu dibaabaatti dhaqee wangeela lallabeedha iddoo haaraadha. Mana barumsaa tiyooloojiidha moo? Tiyooloogiidha gidduutti galla. Boqonnaadhaaf yeroo galtan jechuudha. Ganna yemmuutti gallu hin deemna. Iddoo fagoo. Amma waayyuu dibaabaa takkaan abinnannee waayyuu dibaabaa yemmuutti naqu mana warra intala tokkitti qabuudhaan dhaqee dura taa'a waldaati. Torban sana keessa immoo wangeelaa bi tokkotti intala tokko fudhatee badeedhaan. Ani san dhagee. Kana booddee jaarsoliin natti namani mana kanan teessu naan jedhan. Amma egaa yaadi isaanii intalattiidhaaf fudhatee badana shakkiitti. Akkuma wangeelaa biddaa dhugoodha jedhaniiti. Naani ani mana liite keessaa hin bahu jedheen. Yoo galinaan jettan waraqata naa kennaa nan deema. Kanaachiin boottan. Kanaachiin bahu jedhe. Jalqaba isaa gaafa dhaqe immoo yoo mana isaa dhaqu immoo jaarsoliin mana guutaayina eeganii namichi nageesse nama guddaa jaarsa. Gaangee fudhadhu naan gaangee yaabuu jedhe. Farda yaabadhu naan farda yaabuu jedhe. Shaan isaatti innoo tokkoon qabaa ishee warra irraa fadhee deema. Namichi gaangee qabu wangeelaa guddaa se'anii simatan isaa. Lama taaneedhaan yemmutti dhalluun bara sana egaa haraqee walii buusu fakkaata inni buusii maal egaa bakkee jira hoo. Innaan galgala an calluma deemtaa waan tokko hin dubbadhu. Jarri wangeelaawwan jaarsicha jedhaniititti qaqqabaa jiru. Ankoodhaan naan qaban. Kana booddee haraqee buusuutti ka'anii jaarsisaa kennanii warra kaanii hiranii fixanii mallakkee qabatee namicha haraqee buusu gara koo gaafa dhufu jaarsi lafaa kaa'ee maaloo ittiin kenninaa. Achumaan hammi namaa haraqee dhuguus dhiisee anuma laaluutti. Filootiin hin barree. Amma egaa inni naqan. Kana booddeen deemuun jedhee achiin taa'ee akkuma jedhin taa'ee manan taa'uu yommuu isaan liidara kan manaan ba'aa gaaf tokko ambaalas girii ta'uu isaan beeku. Balas girii ta'uu isaas hin beeku. Utuun beekees immoo wanta godhu qabu manaan taa'u waan ta'eef hojii hojjedhaa. Takkaa dhalattee sangaadhaan qotee oolchee hin beeku. Isaan du'a gaifaa godhannaadhaan nama citaa jala kaa'anii mana duuba. Eegasiin dhagaa nama citaa jala oole mana isaanii. Hadagaan natti bu'ee oole. Innaan sangoota buddeenii gara lagaatti sokkee dhaqee sangoota rakkadhee rakkina meeqaan kan hin camaduu hin beekne camadee ofumaa gindii fuudhee qotaa oolee achi immoo sangaa hiikee sangoota biran taa'aayyuu jarri galaan jedhan. Innaan hangaleenis bokkaan galgala kanaa dilgodhee roobee cabbiin isa biyya balleessu ta'ee mana guutee wanti biqilee lafa jiru boqqolloon maaluu wanti qabamu hundumtuu lolaatirra sokke. Kana booddee biyyi dullaa qabatee lafa jirutti yaa'e. Naajjesu dhufu. Amantoonni warra achi jiru jaarsoliin gurguddaan namoonni arfan tokko jiru lafa qabatan fuula dura naanna'anii egaa. Anaan gola dhossanii golattan darbe gorduuba. Isaanis tumuuf dhufu. Tumuu miti ajjeesuudha malee maal tumu? Isaan tumuu maalii dhufan ajjeesuudha malee? Sababiin isaa maaliif ennaan balas giriidhaan qonnaan qotameedha.
Balasgiiriin immoo akka namoonni warri sun jedhanitti guyyaa yoo gaafa san hojjetan cabbii bu'an. Cabbii baatee deeman gootaan ani beeku. Innaanii amma naan golana dhossanii kadhatanii narraa baasanii kun egaa gaafasii takka guyyaa isaa irraanfadhu. Bara sana egaan gargaarsa mootummaa godhe biyya sanaa. Kuni takka wanta hin irraanfanneedha. Tokko gaangee qabee dhufe naan jechuu isaaniiti gaafa sanaan dhaquun koo. Wangeelaawwan mata hin naqee garuu isaan gaangee qabee dhufe naan jedhu. Gara biyya sanaa kan deemtanii fi wangeela lallabuudha yookiis hojii waldaa hojjechuudha. Garuu moo qonnaan qoteettan akkamitti hojii dhattaniif dhiiftanii akkamitti qonnaa qottan? Rakkaddeeniin. Amma maaliif yoo jette? An akkamina eeguyyuu jiru hin beeku. Waa'ee gurbaa durba fudhatee badees hin beeku. An ofii kun eeggataa jira hubadhu. An si'a tokko mucaa isaaniitii yaa wajjin haasa'uu hin barbaadu. Arguu ishee iyyuu hin barbaadu qofaatti. Bakka sababiin isaa wangeelaawwii ta'uu koo amanaan jira. Of eeggachuutan jira. Sababiin of eeggadhuu fi utuu abbaan ishee fi haati ishee mana jiranii buna manaa dhuguu hin barbaadu. Midhaan manaa nyaachuu hin barbaadu. Boqonnaa manatti fudhachuu hin barbaadu. Mana taa'ee macaafa dubbisuu hin barbaadu. Jarri mana jira waan ta'eef mana bahuun irra jira jechuudha. Wangeelaawwiidha waan ta'eefan of eeggannaadhaaf kan kana ta'e. Malee jarri qonnaa nu qotaan jedhu. Anoo qonnaa takkaa hin qonne siin jedheera ministeera dee. Takkaa hin qonne. Wangeelaawwiin nama fudhatee badee jedhe suni mucaa tokko fudhatee badee jedhe sun nama amanaa waldaa kiristaanaa maqaan Yesuus otoo hin ta'in ofiidhuma isaatiin wangeelaawwiidha ofiin jedhee lallabaa dhaqe. Ofiidhuma isaatiin lallabuu dhaqee achi taa'ee wangeela utuu lallabuuti kan hin ergamne jechuudha. Nama ergee jiru. Waldaan hin erganne jechuudha. Waldaan hin ergine. Akka keessan hojii waldaadhaa fi hin ergamne namichi. Akka kootti hin ergamne. Garuu jarri wangeelaawwiidha jedhanii waamu. Inni isa ergame wangeelaawwii utuu hin ta'in isa ofiin naqe wangeelaawwiidha. Kanaaf waldaa isa kamii akka hin ta'e iyyuu hin beekamu garuu wangeeluma lallabaan malee waldaa isa kamii akka ta'e iyyuu hin beekamu. Isaatu dhimma isaa baay'ee sokka jechuudha. Maqaa isaatu wangeelaawwiidha malee waldaanis ergatte hin jirtu. Hin jirtu. Intala namaa fudhatee bade. Bakka akka biyyiinsa. Kan biraan mooyi mudannoo adda biraan tokko ta'eera loolee kaabbaa yommuu ittiin naqeti. Loolee kaabbaa kana keessa yommuu naqe lafa deemuun egaa fooyya'aa dhufeera gaangeen bitadhe. Gaangee bitadheen gaangee gaadingeedhaan deemee hojjedha. Dabbasoon naqee hojjetootaaf horii fuudhee deebi'a gaangee yaabe. Laga bildiimmoo jedhamu tokkotu nooraan ishee qalloodha. Qalloodha dheengadda gaafan darbe maragamaadha. Amma gaafan dhufu immoo ammas asichi bakkeetti yommuu ilaalu maragamaadha. Gararraa isaatii warra makiinaa dhiqutu jira. Makiinaa dhiqu. Akkan makiinaa sanaafis karaan darbuu hin qabu jedheeni gaangeen kootiin nooraa sanatti adeemu. Gaangee kootiin noorarra murtiin adeemuuti bildiimoo sun immoo gadi fagoodha. Dhagi bildiimoo argitan itti yoo ta'e gaaf tokko nagarra. Ammallee samiti haaraadha. Haaraatti hojjetameera. Baay'ee gadi fagoodha. Dhagaan gama jira gamana jira. Caffee xinnoo tokkoof immoo mataa dhagaa gararraa jira garasii garanaan. Amma yommuudhuma nooratti ishee xinnoo sanarra walakkaa ga'uuti gaangeen gurra achi annatti deebise. Innaa Yesuus Kiristoos na biraan dhibiniin jedhachuu warra taa'e. Jedheedhaanii gama gaangee qabadhe. Gaangeen achumaan ofirra galagale. Lachuun dhumti keenya wal yaabbanne akkuma irra jirutti na fudhatee hallayyaa bishaan keessaa godatti lafa dhahe. Hin kuftan. Hin kufna yaabbadhee dhuma kufirra jira. Irra jiraam. Ani irrumaa wajjin akkuma miillaan irra jirutti achi dhaqe. Egaa humaan taan hin cabne waan ta'eef ofii wallaalles waan ta'eef gaangoon koo mataa lafatti rukutee ka'uu barbaadennaan akka inni dhagaatti rukunneef miilla koosa tokko jalaa baafadheen isa dhiibee mataa isaan gara lafa duwwaatti achi dhiibee gaangeen koon ka'e. Achi ka'ee egaa warri makiinaa dhiqu warri katamaa keessaa ijoolleen daariin qabdu achi as nutti dachaatee qaracitiin qabaa achi keessaa bishaan kan gaangoo keessaa bahee dhaqee dhaabateera. Borsaa keessaa immoo birrii 8,000 jira. Hojjetootaaf hin fuudhee gala. Isaan ilaale. Namichi fayyaadhannoo fayyaadhaa birrii isaa laallataa jedhan.
amma kana booddee dhufanii qaracitii kun bishaan keessaa naa fuudhanii naa hurgufuudhaaf qaracitii diigan macaafa qulqulluu keessatti argan ilaa jiran alaalaa jedhan silaa utuu nu ta'eeti dilaatti fi namila namichi kun kana baatee deema kanaaf galeedhan egaa garaan na ciise nan gammade maaliifi kufuun numti koo jara sanaaf dhuga baatummaa ta'e dhugaa ba'eef jechuudha kanaan isa sinirraan fadhugaan godaanchi keessatti kufeeraa egaa wantoonni tokko kan nama dhiban darbee jira egaa maal godhan ga'ame. Sagantaa keenya marsaa jalqabaasuma irratti goolabna. Mee wantoota haasaa dubbachaa turre keessaa hin hafe kan jedhan dhaggeeffattoota keenyaaf otoo qooddani. Hin hafe kan jedhullee baay'een qabu haasaames dubbisi hin hafeedhanii amma haasaa turuun illee badaayyuu miti hin hafe kan jedhu jira utuu hin ta'ini an jireenya koo keessatti amma wangeela lallabe keessatti wantoota baay'een na mudachuun ta'eera. Baay'ee na gargaareera Waaqayyo. Kunoo akka nama jedhe kufeeras waan nyaatan taanis nyaadheera. Shiftaanis natti ba'eera. Wantoota hedduu na mudate. Wangeela akka itti lallabuu kootu na gammachiisa jira. Amma yeroo kana keessaa hamma lallabe isaatti wangeelumaan lallabe malee akkamatti wangeela kana jaalladhe malee kanan natti badee kanan natti tolee hin jenne. Dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a akkuma nama waan ta'aniif lafa namni jiru immoo dhiibbaan nama jiraata waan ta'eef dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu yeroodhuma garaagaraatti Waaqayyo na gargaaree sana hundumaa bira na dabarsee asiin na ga'e. Amma kan himu gamaa inni kan namatti himu jaallattu. Waaqayyo jiraa hin yaadda inaan jedhan namaan. Sababiin isaa maaliifi inni sin gargaara jedhe hinuma nama gargaara. Sagaleen isaa dhugaadha. Inni si wajjin ta'a, inni nama wajjin ta'a. Inni sin oolchadhe, inni oolchu. Wangeelli akka itti lallabamu isaan natti tola. Of eeggachuu, ofiitii ani kana jedhanii eeggachuudhaan miti. Garraamii ta'anii of gaddisanii wangeela lallabuu dubbii. Kanu Waaqayyo gatii namoota kanaa nan baasa akkuma jedhetii gonfoo ulfinaan arginu akkuma jedhetii asumatti iyyuu namaa godha isa gonfoo ulfinaa isa gubbaa utuu hin ta'in. Asumatti iyyuu nama gargaara waan ta'eef nami jabaatee wangeela kanatti qabamuu caalaa turuudha. Inni dhaga'itti bishaachuu madduudha. Kaleessan tamaare dheengaddan tamaare amma ayyaanannaa baay'ate jedheeruma ba'uurraa duraan dursee deebi'ee itti bishaachuun baay'ee nama gargaara. Kanaafuu nabi gara fuula duratti wangeela lallabuudhaaf qophaa'u itti bishaatu jedheeti. Haabaa galatoomaa. Tolee dhaggeeffattoota keenya. Sagantaan marsaan jalqabaa nuun turtii luba iddoo isaa adabaa wajjin taasifne kana fakkaata. Sagantaan kun hin goolabamne kutaan lammaffaasaa yeroo dhiyootti isin qaqqaba. Ammasitti YouTube chaanaalii Qabsoo Production like share gochuudhaan akka eeggattan jaalala Waaqayyoon isin afeera. Jechoota kee bareedu si fakkaata maatiin abbaa tokko wangeelaaf jiraata. Jechoota kee bareedu si fakkaata maatiin abbaa tokko.